Humnoonni poolisii addaa naannoo Somaalee aanaalee fi magaalota kanneen akka Asaboot, Mi'eessoo, Bordoddee, Bareedaa, Dirree Qaalluu, Waltaanee, Dannabaa fi kanneen biroo irratti lola qindaa'aa banuuf sochii agarsiisaatti jiru waan ta'eef lammiileen naannoo daangaa jiraatan of eeggachuun socho'uu qabu jechuun waamicha isaanii kan dhiyeessan jiraattota godina Harargee Lixaati. Hojjettoonni kolleejjii Pooliteknikii magaalaa Shaashamannee miindaa keenya irraa kan ji'a tokko guutummaan guutuutti dhibba lammiilee keenya naannoo Somaalee irraa buqqaaniif waadaa gallus ji'oonni 3 darbaniiru hanga ammaa qarshiin waadaa galle kun nurraa citaatti hin jiru jechuudhaan komatanii dhimma kanaaf itti gaafatamummaa kan qabu bulchiinsa kolleejjichaa fi diinii ta'ullee ibsaniiru. Lammiilee Oromoo naannoo Somaalee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii gargaaruuf waadaa miindaa keenya irraa dhibba kutuuf waadaa gallus ji'oonni 3 darbaniiru hanga ammaa garuu miindaa keenya irraa citaatti kan hin jirre ta'uun nu mufachiisee jira jedhu hojjetaan kolleejjii Pooliteknikii Shaashamannee irraa dubbisne. Miindaa keessan lammiilee kanneen gargaaruuf hojjettoonni kolleejjii kanaa hundi irratti walii galtanii jirtu yoo ta'e maaliif miindaan keessan isin irraa hin cinne isa jedhu wayitaa gaafannettis akka jechuun nuuf deebisaniiru. Kolleejjii Pooliteknika Shaashamannee sanaan dura lammiilee keenya qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii ji'a 3 dura mindaa keenya irraa parsantii 100 murree turre akka muramuuf walii galameetiin murtaa'ee ture ji'a 3 dura. Wanti sun hanga ammaa ji'a 3ffaadhaaf deemaara hanga ammaa nurraa hin muramne birriin sun. Kanaaf diiniin kolleejichaa wanti kun akka muramne kan godhe isaa kallattiidhaan furmaata akka kennuu danda'u isa ture hanga ammaatti. OBN irratti illee ol ba'ee wanti birrii parsantii 100 murreerra jedhee akkanumaan sobaan malee wanti murame. Yogguu sana isin hojjettoonni martinuu walii galtaniiti kan miindaa keessan muruuf murteessitanii? Eeyyee walii galnee walgahii guddaa walitti nu qabanii dhibbatti haa muramu jennee murteessinee turre urgatanii hanga ammaa ji'a 3 hanga ammaa wanti murame hin jiru maallaqni nurraa akka muramullee gaafachaa turre bakka hin kennineef yaa dhugaa dubbachuudhaaf diiniin kolleejichaa fideemeetiin mursiisuu qaba ture. Bulchiinsi kolleejjii keenyaas ta'e diiniin kolleejjii keenyaa waadaa sabaa nyaachuu isaaniif itti gaafatamummaa guddaa qabu kan jedhanii hojjetaan kolleejjii kana irraa dubbisne kan hedduu na ajaa'ibe garuu jedhu diiniin kolleejjii keenyaa karaa miidiyaa Oromiyaa Broadcasting Network OBN qarshii hojjettoota irraa cituu dubbataniiru. Kun immoo dogongora guddaadha jechuudhaanis komataniiru. Iddoo cite dhukkubaa akkuma jedhamu sana dhimma lammiilee keenya buqqaanii nutti dhaga'amnaan gamtaan ta'uudhaan murtoo miindaa keenya irratti murteessine nuuf kabajamuu dhiisuunsaa garuu hedduu nutti dhaga'amee jira jechuun illee ibsaniiru. Yeroo ammaa magaalaa kana keessatti oppiidoon jijjiirama fiduudhaaf carraaqaatti jiraattus waan muraasni argamaatti jiru. Bulchiinsi oppiidoo sadarkaan jiraniyyuu waan ejjennoo wal fakkaatu qaban natti hin fakkaatu jechuunis taajjabbii isaanii dubbataniiru. Sobumaanii hanguma isaaniitiif jedhaniitiin hanga ammaa otoo nurraa murin OBN irrattis ol ba'aniitiin murre jedhanii turanii kanaan dura hanga ammaa mindaa keenyarraallee muranne lammiilee birallee wanti dhaqqabe dammootu nutti dhagamee jira akka lammii tokkootiif mindaa keenyarraa fedha keenyaan murre haa ta'u garuu maallaqni muramillee hin jiru. Dhugaa dubbachuuf magaala kana keessatti adde xayyibaarraa kanas rakkoo guddaatu jira. Kantiibaa teenne jechuudha. Kantiibaan kophaa isaaniiti kan inni kaabinee moofaa duraaniiti rakkoo guddaatu jira walumaa galatti. Dhimma kana irratti komii dhiyaateef qaama dhimmi ilaallatu dubbisuuf kan yaalle har'aaf ittiin milkoofne hordofuudhaan akkuma arganneen garuu kan isiniif dhiyeessinu ta'uu keenyas isin beeksifna. Jiraattonni godina Harargee Lixaa gandoota baadiyaa aanaa Ciroo ilmaan Oromoo naannoo Somaalee irraa buqqa'uudhaan magaalaa isaanii qubatanii jiraniif gargaarsa meeshaalee fi saawwan 11 fiduu isaanii ibsame. Magaalaa kana keessa namoonni 3,000 olitti tilmaamaman gargaarsa kan eeggatan ta'ullee jiraattonni ibsaniiru. Bal'ina qabna. Ilmaan Oromoo yeroo dheeraaf naannoo Somaalee keessa jiraachaa turan qabeenyaa horatanii fi qe'ee isaanii dhiisuudhaan buqqa'an godina Harargee Lixaa giddugala qorannoo qonna Ciroo keessa qubsiifamuudhaan gargaarsa ilmaan Oromoo kutaalee garagaraatiin jiraachaatti jiraatanii namoota 3,000 olitti kan tilmaaman ta'uu jiraattonni magaalittii OMN'tti
himani. Lammiilee kanneen bayyaannachiisuuf gumaachi karaa lammiilee gaggeeffamaatti jiru guddaa ta'uusaa kan ibsani jiraattonni magaalaa Ciroo tumsi jiraattota magaalaa isaaniidhaan lammiilee kanneeniif taasifamaatti jiru akkuma jirutti ta'e ilmaan Oromoo baadiyaa aanaa kana keessa jiraatanis tumsa isaanii agarsiisuullee ibsaniiru. Barattoonni walitti gurmaa'anii buusii waan qaban irraa buufatanii fi harumaayaa irraa ka'anii amma fakkeenyaaf har'a gargaarsa makiinaa shaniin uummata buqqee kana bira dhaabbatanii jiran akkasumaan ammas addoonni naannaa kana jiranii kan gargaarsa fidanii jiru jechuudha uummata cinaa dhaabbatu jira jechuudha hawaasni. Kaawwan kun araddaan ajabaafiitu uummata gandaan qeerroon ijaaramanii araddaan ajabaa sangoota gandoota 11 keessaa sangaa 11 qabanii dhufan jechuudha uummata bira. Ganda billiisaatirraa sangaa qarshii 25 bitanii fidanii ganda jaarsootii ganda lakkoofsa afuriitii ganda gooroqoreerraayi ganda mi'eessoo ganda duwwaa lamaa akkasuma ganda daaddoo jaamanirraa ammaas ganda noolee ganda jaarsoo ganda otor gandeen jaaman kun sangoota walitti buusanii sangaa qarshii 200,000 fi 36,000 tilmaamamu maallaqaan jechuu qabanii dhufanarra gargaarsa walitti buufatee hanga birrii 100,000 takkaa gargaarsa ga'u kanaan saamunaa bitanii ansoolaa bitanii biddeensi bitanii kumbulee jechuudha waan adda addaa waan dibatanii fi waan hedduu bitanii dhufan jechuudha gargaarsa kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira barnootaatiin qabatanii barattoota hamma tokko qabatanii achirraa makiinaadhaan gargaarsa kana nuuf fidan jechuudha deemanii nuuf fidanii irraasitti keessummeessinee qajeelsinee jirra jechuudha. Namoonni magaalaa keenya keessa qubsiifamanii jiran 3,000 caalu jechuudhaan irra deebi'uudhaan kan eeranii jiraataan magaalaa Ciroo kun ammas gargaarsi hatattamaa fi wabiin dinagdee egeree lammiilee kanneeniif kan barbaachisu ta'u ibsuudhaan tarkaanfii itti aanu irratti gamtaadhaan hojjechuun hedduu murteessaadha jechuudhaan illee hubachiisaniiru. Godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo aanaa Ciroo keessatti argamna bikka naannaa qubattoota iddoo buufata qubattoota jechuun bikka qubattoonni naannoo Somaaleerraa bu'anii jiranitti argama. Amma haalli as jiru uummanni naannoo Somaaleerraa buqqaanii as jiran bikka tokkotti namoota 3,000 caalantu as jira. Rakkoon uummanni kun qabanii rakkoo afataa fi rakkoo firaashaa rakkoo uffataa fi kana qabu. Kuma deeggarsi akkuma jirutti ta'ee deeggarsi hawaasa naannoo kanarraa naannoo keenyarraa uummanni walitti qabee as fidaa jiru ni jira. Har'a amma fakkeenyaaf araddaan ajabaasirraa sangaa 11 fi maallaqa illee qabanii dhufanii uummanni as uummata gargaaraa oolanii jiranii harumaayaa irraa illee barattoonni walitti gurmaa'anii deeggarsa fidanii jiran jechuudha. Har'aan tana iddoo buufataa kana maallaqaan birrii 100,000 takkatti waan tilmaamamu barattoonni walitti qabee rakkoo as keessa jiru waan meeshaa bitatanii waan dibataa fi waan afatan firaasha bidilimsiisa kana qabanii dhufanii jiranii jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii lixaa aanaa Gada Basaasaa magaalaa Xiijoo Waqanxaraatti deeggarsi qarshii 50,000 fi qamadiin kuntaal 150 lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaanii naannoo Somaaleetti dhiisanii buqqaaniif taasifamullee odeeffannoon jiraattota naannoo kanarraa arganne ni mul'isa. Walga'iin magaalaa Roobee Baaleetti bulchiinsa nageenyaa fi dargaggoota waliin gaggeeffamaa ture milkii malee xumuramuun himame. Gabaasa kana Usmaan Ukumee qindeesseera. Baroota lamaan darban irraa eegalee mormii guutummaa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiruun jijjiiramoonni tokko mul'ataaru. Akka fakkeenyaatti loltoota federaalaa tarkaanfii ajjeechaa raawwataa turanii fi ammas itti jiran mana murtii Oromiyaatti dhiyeessuun murtiin itti kennamaa jira. Gama biroon kira sassaabdonnii fi kontiroobaandistoonni saamicha irratti bobba'an to'annaa jala oolfamuun aga gaariidha. Kun kanaan osoo jiruu qondaalonni OPDO tokko ammas ilaalcha duraan wayyaaneen boccee harka keettee irratti hirkachuun miidhaa dhaqqabsiisaa jiran. Haaromsi gadi fageenyaa ammaan kana Oromiyaa keessatti eegalee kan isaan biraan geenye qondaalonni OPDO hagi tokko ammas sammuu duraan bocamaniin yaadaa jiru. Namaaf dantaa dhabuudhaan ilaalcha boodatti hafaasan hojiirra oolchuu wixxisaa jiran. Akka fakkeenyaatti malaammaltummaa kira sassaabdummaa fi namoota nagaa hidhuu bal'inaan geggeessaaru. Kun kan ta'e magaalaa Roobee Baalee keessatti rakkooleen boodatti hafaan wayyaaneedhaan karoorfamee nurraa kufuu qaba jechuun wayita adda addaatti dargaggoonni magaalaa Roobee Baalee iyyachaa turaniiru. Garuu fala argatan hin qaban. Ammas abdii osoo muratiin dargaggoonni kunniin tibba kana bulchiinsa nageenyaa fi qaamota poolisii magaalattii waliin walgahii geggeessan ammoo furmaanni argameen jiru kan jedhan jiraataa magaalaa Roobeeti.
qabiyyeen isaa haaromsi godina Baalee hin geenne dodola bira hin tarree ka jedhu komii kaasaa ture dargaggeessi magaalaa keessatti. Sana amma komii kana dargaggeessi haga Oromiyaatti deemnee himannaa ka jedhullee kaasanii turani. Yaanni tokko irratti osoo murtiin tokkoon kennamin dargaggeessi akkasitti yaa'ee taree walgahiirra jechuudha. Qaamonni malaammaltummaa fi kira sassaabdummaa irratti bobba'an muraasni kunniin kittibaata bulchiinsa obbo Muktaar Kadiiriin waraannaman kan jedhan namni kun keessattuu wayita nuti lammiilee keenya gargaaruuf sochii irra jirrutti danqaa nuti ta'aarum. Kittibaata Muktaar waraaneen deemaa jiru. Haga ammaa ilaalcha Muktaar of keessaa calaqqe. Qeerroon akkana yoo bakka tokko dhaabat waan maaliif dhaabattanii qarqaarsa qeerroon guuru maaliif guurtanii dhiisaa ka jedhu kana komiin jarri dhiyeessitu. Waan kana nuti dalagaa isin hin galchuu dhiisaa ka jedhu mormii makaatti dargaggeessi qindaa'ee akka tokko ta'ee hin deemne gufumatti ta'aa jirti jechuudha. Rakkooleen kunniin akka isaan irraa dhaabbatuuf wayita hedduu gaafataa turanis furmaata dhabuullee himan. Itti gaafatamaa poolisa kumaandaraa fi itti gaafatamaa nageenyaa Habtaamuu kan jedhamutu walitti qabaa ture. Tokkummaa hin qaban ka ijaarsi wahiituu hin jiru, waliigalteen isaan jidduu hin jiru, akkamitti deebisuutii danda'an waliigalteen wahiituu hin jiru magaalaa keessa. Akka jecha nama kanaatti godina isaanii irratti haaromsi gadi fageenyaa bal'inaan dhaqqabeen jiru. Biyyatti raasaa kan jiru sirnuma duraan bocameedha. Isaanumatu nu bulchuuf olii gadi kirkiraa jira. Nuti ammoo dura dhaabbataa jirra jedhan. Kanaaf qaamonni dhimmi kun isaan ilaallatu rakkoo keenya kanaaf xiyyeeffannoo itti kennuu qabu jechuun dubbatan. Uummanni Oromoo tokko ta'ee kallattii maraan deemaa jiru irratti asitti kun dargaggeessaa akka tarkaanfii tokko hin tarkaanfanne ijoollee dura dhaabattee gufuutti ta'aa jirti. Kanaafuu obbo Lammaan Asattamaa har'a bor osoo hin jedhin haaromsa kanarratti akka tarkaanfii nu fudhatan nu barbaanna. Haaromsi gadi fageenyaa godina Baalee dhaqqabuu dhabuu irraan kan ka'e guyyoota lama dura namoota lammiilee keenya gargaaruuf socho'aa turan irratti magaalaa Goobbaatti reebichi isaan mudatuun ni yaadatama. Jiraattonni godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaa eegumsi fayyaa aanaa keenyaa maqaa du'a haadholii fi daa'immanii hir'isna jedhuun qarshii 900 jiraattota kaffalchiisaa jiraachuun sirrii miti jechuudhaan komatanii gabaasni isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaatti waajjirri eegumsa fayyaa aanichaa dubartoota ulfaa qarshii 900 kaffaltan malee tajaajila wal'aansa da'umsaa hin argattan jechuudhaan doorsaatti jiraachuusaa jiraattonni aanichaa OMN'tti himanii. Sirna wayyaanee kana keessatti sagantaan du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuu jedhamu miidiyaa irratti haa dubbatamu malee miidhaan daa'immanii fi haadholii irratti gaatti jiru kan yeroo kamii caalaayyuu hammaatee jira jechuudhaanis namni kun dubbataniiru. Dubartoonni naannoo keenyaa qarshii 900 yoo hin qabaanne tajaajila wal'aansa fayyaa argachuu kan hin dandeenye ta'uun immoo namoota harka qalleeyyii ta'an kan hubu ta'ullee jiraataan aanaa Cawaaqaa kun ibsaniiru. Godina Buunnoo Baddallee aanaa Cawaaqaa jiraayi. Maaltu jira mee naannoo aanaa Cawaaqaa kana? Rakkoolee gama fayyaatiin jiru baay'eetu jira. Rakkoo jechuun duris ta'e hanga har'aatti du'aadhanis daa'imman hir'isuu irratti waajjira eegumsa fayyaatiin birrii 900 kafalan malee qarshii 900 osoo hin kafallee carraan daa'imaa fi haati qabsiis du'a qofadha. Akkasittiin kaffalchiisaniitiin hawaasa irraa deemsisaa hin turan. Ambulaansiin ammoo kan kenname qayyi maskaliin NGOtu kaffala disgoo qabu ogeeyyiin fayyaa warreen beeksisu jecha. Guyyaan haati manaa sun haati da'uudhaaf deemtu qilleensuu irra jirtu guyyaa isin qilleensatti sana yoon birrii dhaqaatee gara hospitaalaatti dirqama birrii 900 osoo hin kafallee hin deemamu jechaadha. Qarshiin kun eegumsa fayyaadhaan kan walitti qabamaatti jirudha kan jedhani namni kun lakkoofsa du'a haadholii fi daa'immanii hir'isuuf dhimma kana irratti kan konkolaataa bilisaan lammiileef kennuudhaan tumsaatti jiru waldaa qaxxaamura fannoo diimaa ta'utti beekna. Garuu maaliif qarshiin kun akka gaafatamaatti jiruyyuu nuuf gaaffiidha jechuun haala qabatama naannoo isaanii jirus dabaluudhaan ibsaniiru. Ittitiinsaa kan isaan jedhanii kan bobaa jedhu kaniif konkolaachisaa jedhu disgoo konkolaachisaa warreen da'umsaaf jala deeman warreen balaa tasaatiif da'umsa irratti haadholee irratti yeroo liifi karaa hanga hospitaala keessatti duuka deemanii eegan dubartiin faa duuka deemanii eeganiif aballi jaameeti kan irraa fuudhan waliigalatti qarshiin 900 kun du'aadholiif daa'immanii baraaruuf ambulaansiin kan maskaliitu fidaa eenyujoodha dirjitiin kafalu dooraadhaan
fudhatu jirgoo isaaniillee jecha nadaajiin barmiilaan jala dhufa konkolaataan jeeji'an jecha konkolaatatti jala boba'an namoota hanguma 20 ta'an haadholii ammaan dura kaniif qaanis amma kana qaban isaanii ragaa ba'u ragaa anillee ba'uu danda'u qabatamaa kan uffata haa qabnu jira jechuudha akkasii kaffaltan malee hin deemnan ga jiran kan odoon kaffalanis deemanis numa jiru achuma keessatti garaagarummaatu jira jechuudha malee wanta kanarratti. Ayyeen daawwattoota keenya oduun irraaf qabannee dhiyaanne kanuma.